dhaabbadhu viidiyoo kana scroll gootee bira hin darbin. Jalqaba irratti viidiyoo tanaa gurmaan dhaggeeffadhu. Ergas booda viidiyoo tana share godhi. Akka seenaatti qabadhu ammoo. Lola ijoollee Wallootiif ijoollee Arsii jidduu deemaa jiru kanaan jalqaba isaa si yaadachiisa. Na dhaggeeffadhu sirriitti. Achi booda eenyutu badii qabaa isintu murteessa. Jalqaba irratti ijoollee Oromoodhaa walii galanii ijoollee Amaaraatti wal lolaa turan. Xumura lola sanii irratti ijoollee Walloo nuti Amaara jedhanii afaan Amaaraa dubbataniiti gurbaa Oromoo kana suuraa sirriitti agartan kana qabanii tumanii caccabsanii dararanii miidhanii haadha abbaa miskiina biyyaa rakkisanii haadha abbaa boochisaniiti Riyaala Suudii 30 irraa hawwaalatan jechuudha. Ergas booda iccitiin kun akka ijoollee Walloo Oromoo taate gartee iccitiin kun ol ba'e. Ergas booda ijoolleen Arsiidhaa akkamittis nama saba tokkoo ka afaan tokko waliin dubbatu akkamitti akkana miidhan jedhee ergas booda ijoolleen Arsiilee lafa kaatee kabiraa qabdee miite jechuudha. Isinis ijoolleen Arsiidhaa isinis ijoolleen Walloodhaa asirratti waan isin jedhu isin warri gastii gubbaa taa'eeti teessanirraa haa godhaa kana qabi jettan ijoolleen isin har'a qabu jirtan tun ijoollee miskiina karaa taariibaa amma dhufe ka waa'ee Suudii irraa hin beekne ka waa'ee Tiiktookii irraa hin beekne ka jireenyi godhaa takkaa garaa fiitti quufee hin beekne gizee asirraa miitan kana namni kun nama afaan kee dubbatu saba keeti obboleeyyanteeti maaliif barbaachise? Maaliif saba kee gartee miidhuun barbaachise? Ijoolleen isin qabu jirtan tun ijoollee gartee ufi akka waa'ee Suudiitu hin beekne dalagattee hin qabne nyaattee garaa hin qabne waa'ee Tiiktookii hin beekne yoo dhimma irraa qabaattan si warri Tiiktookii gubbaa gastii gubbaa asii afaan banu jirtan kuni yoo dhimma irraa qabaattan bootaa walii himtaniiti maa wal dhuftaniiti haajaa maa irraa hin baane maaliif miskiina darartan? Maaliif gandummaa wal qooddan? Namni kun saba keeti dhiiga keeti afaan kee dubbata nama osoo afaan kee dubbateeti afaan kee si wajji dubbatu akkamiin miidhuun garaan isin danda'e? Isin ijoollee Wallootiin baan asirratti osoo jalqaba maaliif gurbaa san qabuun isin barbaachise? Namni kun nama afaan keeti saba kee dubbata. Ijoolleen isin har'a asirratti darartan tun isin ijoollee Wallootiin baan dhaggeeffadhaa. Ijoolleen miskiin isin darartan tuni ijoollee bargaafa isin lolli Walloo isin lola biyyaa gartee ka Amaaraatiif Walloodhaa jidduu tahee biyyatti Riyaala takkarraa hanga Riyaala dhibbaatiin isin gargaaraa guruppii irratti isin gargaaraa shamarran teenyeta mana madaamii taate kan biyya keessaayis kan biyya alaayis Walloon qaama keenya dhiiga keenya saba keenya jedhaniiti isin bira dhaabbatanii qoonqoo garaatiin hanga uffataatti isin bira dhaabbatanii isin gargaaraa turan. Har'aan tana osoo ijoolleen Arsii kan waan hin taane dalay deebiyyuu isin maaltu bira darbuu isin dhoogge akkami qorii keessaa nyaatanitti fincaantan. Hanga lola dheengaddaa gaafa gartee lola dheengaddaa kan Walloof Amaaraatti hanga gaafa gartee hospitaala Adaamaatti isin gargaaraa turan ni yaadattan jeetii yaada. Akkamitti osoo ijoolleen Arsii isin miiteefuu isin akkamitti san hunda irraanfattaniiti gargaarsa isaan isin bira dhaabbatan. Shamarran teenya gartee tan mana madaamii taate tan biyya alaa jirtu tan biyya keessa jirtu namni hundi isin bira dhaabbatee Walloon saba keenya isin jedhanii isin bira dhaabbatanii isin gargaaraa jiran akkamitti isin har'a gartee nama afaan kee dubbatu kadheen gad isin gargaaraa ture akkamitti miitan? Dhugaa Rabbii osoo Oromummaan gartee akka uffataa kanatti namarraa ofirraa baasanii lafa kaa'anii aan har'a ofirraa lafa kaa'e. Maaliif jettee waan jettan? Dheengadda wal taataniiti Amaara lolaa turtan. Amaari dheengadda si loltan sun har'an kana gartee sooshaal miidiyaa kana nu qofaa miti addunyaa hunda fayyadamuu jira. Isin arguu jirti maal isiniin jetti? Mee maal irratti wal nyaattan oorruu walitti hin qabdan? Oorruun abbaa keessan keessa jirtu. Isin hundinuu miskiina gartee riskii barbaadanna jettanii biyyaa baatan. Riskii teessan dalagattanii yoo gara biyyaa galtan maaltu gartee kanaan walitti isin fidi? Sababni isin irratti wal nyaattan maali? Isin ijoollee Walloo maaliif jalqaba gurbaa san maaliif qabdan? Dhugaa Rabbii osoo mootummaa Suudi Arabiyaadhaa walitti xuruurtee mana hidhaa san keessa isin keette Rabbi isin taakaasu mootummaa Suudi Arabiyaadhaa. Maaliif jettee waan jettan? Isinii Oromoo afaan tokko dubbatu akkanatti gartee isinii wal miidhaa jiru argurraa mana hidhaa san keessatti xuruuramtanii teessaniiti ka du'e ka biyya galee gaafa isin mana hidhaa seentan alagaadha arabni gartee nuuf alagaadha
sababa saniif arabni miite jennee callifne ture. Har'a gartee isin afaan tokko dubbatu isiniin afaan tokko dubbatu gizee asirratti wal miitu argurra mana dhaasin xuruuramtaniiti arabni gartee achitti isin fixu wayyu.